Hayya shamaa akkam jirtan. Akkuma beekamu har'aas akkaawuntingiitu chaapitar 3 payroll akkaawuntingiin walitti dachaanee jirra. Payroll akkaawuntingii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Payroll akkaawuntingii keessatti jechuudha wantoonni nuti waliin ilaallu jechuudha. Inni jalqabaa kan waliin importance of payroll accounting. Consume payroll account payroll jechuun maal jechuudha? Often used to reverse total amount of paid jechuudha. Kaffaltiilee waliigala namaa kaffalamtu jechuudha. Employers jechuun hojjetaadhaaf jechuudha. For firms of firm tokko kaffalu jechuudha. Compensation for service rendered to the firm or given period of time. Waqtii murtaawaa takka keessatti sarviisa inni takkaama tajaajila inni sii kenneef baasii ati baastee tajaajila saniif jechuudha. Ati kennituuf maal jennaani? Payroll jennaani. Payroll accounting for firm has to be given emphasize importance following reason. Payroll accounting jechuudha firm warshaa tokko keessatti wantoota xiyyeeffannoo keessa galuu qaban jechuudha. Waa meeqa of keessaa qaba? Waa sadiif keessaa qaba. Inni tokkoffaa payroll is sensitive to payroll error and irregularity. Employees are sensitive to the payroll error and irregularity. Amma fakkeenyaaf hojjetaa tokko yoo taate mindaa gaafa fudhatu jechuudha. Xiyyeeffannoo guddaatti kennitee fudhate jechuudha. Kana jechuun dogongora inni fedhe yoo jiraate jechuudha hojjetaan tokko hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu payroll error dogongoraa fi irregularitiidhaaf jechuudha haalan taaneen yoo kaalkulee akka ta'amu ta'e payroll kana jechuudha baay'ee emphasize itti godhu barbaachisaa xiyyeeffannaa guddaa kennuufi barbaachisaa jechuudha. Maaliif employeen keenya jechuudha baay'ee jechuudha sensitive jechuudha baay'ee dogongora san waan nurratti arguuf takka immoo dogongora salphaa mul'achuu waan danda'uuf jechuudha. Namni jechuudha payroll kana fudhatu jechuudha salphumatti jechuudha qacoon lallaala jechuudha. Fakkeenyaaf furmaatuma keessa fudhatu gaafa hojjetaa akka taatu jechuudha. Qarshii sii kaffalamtu sun hangamtuun irraa murame akkamiin kaalkulee godhamee namni qacoollatti laalee hubataa jechuudha. Kanaaf wantoonni sadeen kun baay'ee xiyyeeffannaa emphasize keessa galchuu qabnaa jechuudha. Amma inni lammaffaa payroll expenditure baasii payroll kaffallu kana keessatti gavarnimentiin harka keessaa qabaa jechuudha. Kanaaf gavarniment regulation wajji waan wal qunnamuu jechuudha. Maaliif taaksii sii kaffalchiisa waan ta'eef wantoota garaagaraa waan mootummaa wajji wal sibiidhu waan ta'eef payroll kana keessatti mootummaa wajji wal dhufeenyaatu jira jechuudha. Payment for payroll and related tax has significant effect on net income of the most business enterprise. Kana jechuun payroll payment kaffaltiin payroll ati kaffaltuu fi taaksiin jechuun mootummaan sirraa muru inkamii biizinasii keessatti baay'ee dhiibbaa uumuu danda'a. Kana jechuun effekti godhuu danda'a jechuudha. Hir'isuu danda'a yookaan ida'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu wantoota sadeen kun paymentii sii kaffalu paymentii payroll fi taaksiin significant effect on net income of most business enterprise. Ammallee payroll expenditure as subject to the various government regulation. Employees are sensitive to the payroll error and irregularity. Maintaining good employee moral require that payroll be paid on timely accurate basis jechuudha. Yeroo sii kaffalamuu fi waan ati barbaadu accurate basis keessatti sii kaffalamu sensitive godheetiti laalaa jechuudha. Eenyu employeen tokko jechuudha. Payroll expenditure ati baaftu kanatti immoo mootummaa wajji walitti regulation qabaa jechuudha. Mootummaa bulchaa jechuudha. Maali pension contribution irraa kaffala, income tax irraa kaffalta. Kanaafuu mindaa kee kan maal akka fudhatu ni beekana jechuudha. Paymentiin ati kaffaltu kana hojjetaa keetii kaffaltuu fi taaksiin ati kaffaltu kun neetiin kamii kee ni hir'isa takka immoo ni dabalaa ni hir'isaa jechuudha. Effekti godhuu danda'a jechuudha. Kaampaanii keessatti jechuudha. Amma define wantoota jechuudha payroll hojii walitti hidhata qabamee yeroo himnu jechuudha payment date, payment period, payment day, payroll salary and wage kan jedhu ta'a jechuudha. Payment period jechuun maal jechuudha? Payment period jechuun period of the length of time converted by each payment ilaala jechuudha. Payment period is a length of time jechuudha. Dheerumina yeroo covered kan uwwise by each of payroll payment jechuun gatiin amma paymentiin tokko hangamta akka turu kan jedhu jechuudha. Payment period for wage worker are usually made weekly or ilaalama bi-weekly jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne wage yoo fudhanne wage jechuun dhaabbata waan hin ta'iniif kaffaltiin amma torbaanii kaffaluu dandeessa. Ammallee torbaan lama kaffaluu dandeessa jechuudha. Karaa biraatiin saalaarii yoo ta'e immoo kan kaffaltu fakkeenya baatii ta'uu danda'a, amata ta'uu danda'a, takka immoo walakkaa baatii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu payment period jechuun hamma ati ittiin hojjetaa sanii kaffaluuf itti walii galta takka immoo itti murtee qabdu. Fakkeenyaaf
waggattiin qarshii hangana si kafala yoo ta'e pireedii san jechuudha. Qarshii pireedii san jedhama jechuudha. Waggaa sanitti waan ati kafaltu jechuudha. Paayimantii dee jechuun guyyaa kafaltu jechuudha. Dee owwee jenne saalaariin paid to the employer guyyaa jechuudha ati kafaltii san kafaltu jechuudha. Eenyuuf employerii kee jechuudha. Takka immoo hojjettoota keessaniif guyyaa ati kafaltu jechuudha. Usually last day of the period jechuudha. Guyyaa dhumaa san jechuudha. Guyyaa inni maxxarashaarra dhufee jechuudha faayinaansii irraa haa ta'u kafaltu san jechuudha. Payrooliin gaa bakka lama adda qaba. Ammoo ግን payroolii kana keessatti wanni nuti waa lama adda baasuu dandeenyu saalaarii fi wayii jechuudha. Saalaarii jechuun manaajeeriyaal administreetiv seel paarsonaal moonziloo yirlii jechuudha. Waan baasitti yookaan yirlii si kafala amata si kafalama. Garuu weejiin waan oomisha kee takka immoo yeroo si kafalamu. Fakkeenyaaf yuunitii hanga ati oomishte silaalanii waan si kafalan hangana oomishte qarshii hangana siif waan akkanaa jechuudha. Dhaabbataa miti jechuudha weejiin. Saalaariin ammoo gin waan dhaabbataadha jechuudha. Baatis si kafalamu yookaan amatatti jechuudha. Dhaabbataadha malee waan weejiin. Amma fakkeenyaaf namni hojii humnaa oolu jechuudha. Hamma hojii humnaa oolu san baadhate takka immoo namni hojii humnaa baadhatu hamma inni dalage san dhaabbannee kan kafaltuuf san weejii. Saalaariin ammoo gin fakkeenyaaf hojjetaa mootummaa biroo mindaa isaa hangam takka fudhata baatii fudhata jechuudha. Kanaafuu warreen akkasii baatii fudhatan saalaarii jennaan jechuudha. Amma basic record of payment payroll system wannoonni jechuun basic recordii wannoonni galmaa'uu qaban payroll registerii ta'uu qaba individual employee earning record ta'uu qaba paycheck waan jennuun kun wannoonni sadeen kun basic record jechuudha. Takka takkaan kan wal ilaallu ta'a jechuudha. Takka takkaan jechuudha babal'isne jechuudha. Payroll register gisee nume isa jalqabaa alaallume registerii kan keessa payrollii maaltu register ta'uu qaba inni yoo ilaalle jechuudha. Payroll register maal ta'uu qaba the entire list of the employee business along each employee gross earning deduction net pay waan meeqaf jalaa qaba gross earning deduction if net pay for particular payroll period. The base of preparation payroll record payroll register can be attendance of the sheet punched or card or time card. The payroll record register may be included following term. Kanneen jechuudha wannoonni as keessa dubbatu kun baay'ee uuma kana waan ta'eef salpha wanta asatti ilaallee kan walii hubachuu dandeenyu ta'a jechuudha. Tokkoffaa irrammee wannoonni payroll registerii keessatti xiyyeeffannaa keessa galchu gross earning jechuun maal jechuudha total pay kafaltii waliigala si qaba employee hojjetaa tokkoof jechuudha before maal deductionii osoo waa takka jechuudha sirraan qannasne jechuudha maal fa'a taaksii osoo sirraan muramne osoo niifi jechuudha penshinii xoorataa sirraan muramne wanti takka osoo sirraan muramne waan waliigala jechuudha. Kaampaaniin san takka organization si kafalu maal jennaan jechuudha gross earning jechuudha. Gross earningin overtime faa dalaydee pension contribute wanta jechuudha allawaansii si kannanii wanni hundi jechuudha walitti daanee gross earning jennaan. Garuu deduction osoo sirraan irremne dura jechuudha. Payroll tax jechuun ammoo taaksii sirratti gatamte jechuudha hojjetaadha employer on the payroll of the firm jechuudha against the employer. Employerii nama jechuun employee si godhu san irratti on payment firmiidha payroll of the firm firmii tokko jechuun payrollii mindaa kafaluu irratti jechuun kan gatamte jechuudha. Withholding tax jechuun taaksii sirratti darbamte jechuudha. Eenyu maal irratti earning of the employee hojii jechuudha dala hojjetaa jechuudha. Asirra maal hojjechiisaadha. Kan asirratti immoo taaksiin eenyu irratti dalagamne eenyu irratti kan gatamte jechuudha. Taaksii jechuudha nama hojjetaa irratti dalagamne jechuudha. Hojjetaan organizationii keessa waan inni harkate jechuudha. Mindaa isaa jechuudha kan inni ji'atti fudhatu san irratti taaksii darbamtu jechuudha. Taaksiin san maal jedhamu withholding tax jechuudha. Payroll deduction jechuun waan sirraa irrifamu jechuudha. From gross earning kafaltii etelaa gross earning irra argamu sanirra waan sirraa irrifamu maal jennaani deduction payroll deduction jenna waan akkamtu sirraa irrifamu union faa amma fakkeenya withholding tax union du'i feenii credit association wantoota garagaraatiif irrisan amma fakkeenya unioniidhaaf buusii buustoo qabaatte ammallee xooraataadhaaf taaksii sirraa kafalamu hundinuu walitti deebite deduction jennaan jechuudha. Net pay jechuun ammoo hamma ati jechuudha. Eega jechuun deductionii kan irraa kafalte eega taaksii irraa kafalte waa hunda irraa kafalte fixee booda tisha fudhatte takka immoo hamma si harka gahu maal jennaani net pay wannoonni shanan kan beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Determining payroll murteessuudhaaf determine godhuudhaaf wantoota sadeen kana beekuun gross earning payroll deduction net pay beekuu qabnaa jechuudha. Hayyee gross earning akkuma reefu inni money earned by employee maallaqa jechuun nama hojjetaan tokko harkate jechuudha. Of the firm hojjetaan warshaa tokko harkate jechuudha. Maalirraa from various source madda garaagaraarraa
total compensation earned by total compensation jechuun kafaltii waliigalaa tasii kafalamtu jechuudha. By employees jechuudha. By nama jechuudha si qaxare saniin jechuudha. Maal kafaltii kamiifaa weejii ta'uu mala saalaarii ta'uu mala pilaas boonasii illee yoo ta'e jammallee koomishinii illee jechuudha. Boonasii si kannamtuu fi koomishinii si kannamtu illee yoo ta'e hunda walii gizee dabalee maal jenne isaan kan hunde akkuma reefu jennee gross earning jennaan jechuudha. Gross earning hayyee gross earning payroll gross earning payroll gross earning keessatti wantoota sadi beekuun baay'ee murteessaadha. Inni tokkoffaa irra jiru maali basic salary regular earning jechuudha. Gaafa basic salary a flat monthly salary of the employee that is paid for carry out of the normal work of employment and subject to the change when employees are promoted. A flat monthly salary jechuudha. Kafaltii jechuun si kafalamtu kaniif baatii jechuun hojjetaadhaaf hojjetaa tokkoon jechuun as a paid for the carrying out of normal working payment jechuun amma paymentii hojii namni tokko si hojjetu dhaabbatee yookaan saabjektiin namni sun si godhe employeedhaaf waan kafalamuutu basic salary jennaan jechuudha. Dhaabbataa kan ta'e jechuudha basic salary jechuun waan guyyaa kontaraakta olii mallatteessitu sun ta'e kaniif jechuun permanent hojjetaa dhaabbataa keetiif basic salary kafaltaaf jechuudha. Basicii osoo boonasiif kun nuti hin jirre jechuudha. Kafaltuma jalqaba walitti galan mindaa kafalamuuf jechuudha. Allowance jechuun money paid maallaqa si kafalan monthly to the employee jechuudha. Hojjetaa isaatiif kafalu jechuudha. For special reason sababa jechuudha special ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf sababa kamiitiif haadhaaf si kafaluu danda'ame allowance maalla sababa siif kafalu mee akkamii danda'a. Sababa fakkeenyaaf rodhu position allowance allowance taayipilee hedduu qabdi beeke ansa beekuu qabna jechuudha. Position allowance house allowance hardship allowance desert allowance transportation allowance. Position allowance jechuun paid employee for bearing particular office responsibility head of particular department or division gahee hojii sitti baay'achuu jechuudha. Ati sababa jechuudha nama hoogganaa wayii organizationii tokko taate sababa ati hojiilee hedduu barbaachisaa taate head taate jechuudha. Hoogganaa taate hojjeteef kaniif jechuudha koomishinii si kafalamu takka immoo allawaansii si kafalamu jechuudha. Position allowance jechuun house allowance jechuun immoo allowance jechuudha cover house of individual employee when employment contract require employee to provide housing but fail to do so. Fakkeenyaaf gaafa jechuuti hojjetaa baankii tokko takka immoo hojjetaa waan takkaa taate jechuun mana san jechuun baasii ati mana kiraa itti baaftee silaa immoo bakka takka si qaxaranii bakka san dheexee hojjechuudhaaf jechuun baasii isaan sirraa kafalan jechuudha. Kafar sirraa godhan jechuudha. Hojjetaa tokko taate hojii sana achitti hojjechuudhaaf baasii manaa yoo isaan kiraa manaa kan sirraa uwwisan taate house allowance jennaan jechuudha. Hardship allowance jechuun money some of money given to employee to the compensate for what inconvenient circumstance caused by the employer. For instance, unexpected transfer different and distant work area or location. It is sometimes known as disturbance allowance. Maqaa biraa maal jennee yaamu hardship allowance disturbance hardship allowance disturbance allowance. Kana jechuun gaafa hojii takkaaf jechuun iddoo takka si qaxaran fakkeenyaaf iddoonii fi karaa dheeraa fa'aa fakkeenya lookeeshinii asii mijoone fa'aa yookaan si qaxaramu taate immoo sababa si kafalamuu sababa bakka sanis si dhaabuuti takka hojii sana keessa hojjechiisuuti. Ma hardship allowance si kafalanii jechuudha. Fakkeenya hojii san jechuudha unexpected transfer osoo ati iddoo tan hin eegin jechuudha unexpected waan taate waan osoo hin eegin transfer si godhan jechuudha. Iddoo kanarraa ka'e iddoo san hojii kanarraa godhu jaanii gaafa si ergan fa'aa jechuudha. Location iddoo bira fagoo si erguudhaaf jechuudha. Wantoota kanaaf kafaltiisan si kafalan hardship allowance jechuudha. Desert allowance jechuun kafaltii jechuudha monthly allowance si kafalam given to the employee hojjetaadhaaf jechuudha. Because of maaliif assignment of relatively hot region yeroo assignment jechuun qaxaramu jechuun hojjechuu qaxaramu eessatti iddoo owaatti yoonii fi kan si qaxaran taate jechuun kafaltii si kafalanii jechuun maaliif iddoo san jiraachuun bishaan si barbaachisu waan gargaaraa si barbaachisa akka advantageetti allowance desert jedhamu si kafalan jechuun. Transportation yookaan fuel allowance yookaan transportation allowance yookaan nadaajiidhaaf transportii akkasii si kennamu jechuun monthly allowance. La monthly allowance baati once monthly baati irraa kasi kan employee to cover cost jechuudha baasii si kafalam transportation up to work place if employer are committed self provide transportation service. Kana jechuun nama fageenya irraa dhufee service tokko si kennu yoo taate jechuudha iddoo fagoo irraa dhuftee kan service san kennuuf ammoo waan sana jechuudha organization sana service takka waan sana eegamu sun dalaguudhaaf
baasii jechuu tiraanspoortii jechuu kafaltii yoo kafalte jechuu baasii konkolaataa jechuu qarshii jechuu tiraanspoortiitti deemtu yoo kan kafaltu taate qarshii sana jechuu uwwisa taasisuu guubsaniif allawaansii yoo sii laatan maal jennaani tiraanspoortii allawaansii jennaan jechuu. Inni sadaffaadha overtime earning jechuu. Overtime basic salary ni allowance ni inni sadaffaa maali overtime earning. Overtime earning work is overtime work is the work performed by the employee behind the regular work hour of a day. Kana jechuun overtime work jechuun yeroo fi overtime is daleessisuu jechuun overtime is daleessa jechuun warkii hojii gizee hojii performance ati hojjette raawwatte jechuudha by employee jechuun hojjetaa tokkoon jechuun behind gaafa regular working hour jechuun. Amma fakkeenya hojii yeroo silaa dhaabbata amma fakkeenyaaf yoonii fi jechuu fakkeenya fudhannee amma silaa hojiin dhaabbataan orgaanaayizeshinii tokko keessatti dhaabbatan fakkeenya orgaanaayizeshiniin tokko gaafa walii galtu hangana naa hojjechuu qabda yeroo ammana hojjechuu amma fakkeenya guyyaa sa'aatii 2 jalqabee hanga guyyaa sa'aatii 12 yoo hojjette inni walii galle garuu overtime saa 12 jalqabdee hanga galgala saa 5 yoo hojjetaate saa 12 hanga saa 5 gidduu san maal overtime dha yeroo hojii keetiitiin alaa jechuudha hojii san raawwachuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka seera Itoophiyaatti jechuudha keewwata 18 piroowan labsii 176 bara 2019 baate irratti jechuudha regular yookaan normal hour work jechuun maal time during where worker actually perform working jechuun regular amma jechuun hojii beekamaa jechuudha. Takka ammoo yeroo hojii keetii jechuudha kan mindaan keetti sii kafalamu san time during worker actually jechuudha yeroo baramaa jechuudha perform ittiin gaggeessitu workii san according with law akka seera kaampaanii saniitiin jechuudha collective agreement or work rule jechuun waliigaltee keessan takka ammoo seera hojii saniitiin kan waliin jechuudha heeraa fi seera hojii saniitiin kaniif jechuudha seerarra barreeffame san hojii san maal jedhamti yeroo sana jechuudha regular yookaan normal hour of the day fakkeenyaaf fudhannu akkuma amma jenne sa'aatii sana kana jechuun regular work hour jechuun maal jechuun ganama sa'aatii 2 hanga guyyaa yoommoo waliigalteen keessan hangana hojjenne jettee waliigaltee saa 12 hangas galee jechuun hangas hojjechuu jechuun ziizi regular yookaan normal hour of the work kenna. Garuu overtime jechuun hanga 12 yoo regular ta'e achi booda yoo kan dalagu taate jechuun overtime work jechuun should not exceed from 4 hour a day. Akka seera jechuudha akka seera proclamation 176 bara 19 baatetti overtime abbaan fadhee jechuudha akka gisee daleessisu sa'aatii 4 ol guyyaatti hojjechuu qabu. Ammoo yoo guyyaatti 4 hour a day guyyaatti sa'a meeqa jechuudha sa'a 4 torbaanitti immoo sa'a 12 ol hojjetamuu qabu jee heera kanarra ba'ee jira jechuudha. Maximum normal hour work is ammoo jechuun normal hour laalama jechuun regular hour yookaan amma gaareefoon sa'a 2 hanga 12tiin jeemi sa'a meeqa kana fakkeenya reefuu haasaa turretti sa'a 12 garuu akka jechuun seeraatti jechuun sa'a meeqa qofa hojjetamuu qaba jee normal workiin torbaanitti sa'a 48 yookaan ammoo guyyaatti sa'a 8 qofaa jechuudha. Kana jechuun ganama sa'a 2 yoo seente guyyaa sa'a 10tti hojiin dhaabbachuu qabdi jechuudha. Hojiin beekamtu jechuudha. San booda barbaadde overtime ni hojjete hubatanii galtaa jechuudha. Kana jechuun sa'aatii hojii waliigalteen keessan amma gaafa kaampaanii tokko orgaanaayizeshinii amma fakkeenyaaf fudhanne baankii takka hojjechuu kaniif jechuudha kan waliigalteen taate wasi qaxaran taate ganama sa'a 2 kaaftee hojiin ta'e hanga guyyaa sa'a 10 yoo kasiin jaan taate sa'a meeqa hojjettee guyyaa sa'a 8 jechuudha. Garuu sa'aatii 10 booda maamiltoota jiru yoo keessummeessite jechuudha teessee overtime mindaa dabalataa si kafalamaa jechuudha. Maal ka jedhamu overtime si kafalama kafaltii dabalataa jechuudha. Ordinary hour rate hour rate adda baafachuudha monthly salary gatii kan mindaa walii torbaan mubaatii sanii mindaa kee kan ji'a kasii kafalamu hiruu monthly normal yookaan working hour torbaanitti yookaan baatitti hangam takka hojjeta kan jedhu waliif hirree ordinary hour rate harkachuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf fudhannu after office hour 10 pm yoonii fi jechuudha 10 pm booda yoo kanii fi hanga 10 pm yoo hojjetaate meeqaan si kafalama mindaan kee meeqaan baay'ata takka tuqaa 5 baay'ata. Garuu 10 pm dha hanga 6 am jechuudha kaniif kan dalagu taate meeqaan si kafalame jechuudha takka tuqaa 7 jechuudha. Ammoo guyyaalee jechuudha hojiilee lamaan hin jirre fakkeenyaaf sanbata yookaan dilbata lamaan yoo kan hojjetu taate jechuudha yookaan guyyaalee last day of the jechuun weekend yoo hojjetu taate meeqaan si kafalame jechuudha 2 jechuudha. Guyyaa ayyaanaa yoo hojjettemu meeqaan si baay'ata 2 tuqaa 5 jechuudha. Payroll deduction yookaan withholding mee ilaallu jechuudha.
these are subtraction kan irrifamu jechuun made from earning kan waan ati argatturra employee hojjetaa tokkorraa waan irrifamu subtract yookaan deduct ta'uu payroll deductioniin qoniif jechuun mindaa si kan namurraa waan sirraa irrifamu jechuun because of it sababa maaliiti required by government mootummaa sababa mootummaan gaafateef yookaan permit by the employee by himself yookaan hayyama dhuunfaa keetiitiin akka irrifamu kaati gootu fakkeenyaaf fudhannume fakkeenyaaf amma voluntary fi mandatory nama fakkeenyaaf warra waan dirqama ta'e la mandatory waan dirqama ta'e kaniif mootummaa isa dirqama kan ammoo gin voluntary jechuudha amma permit kaati gootu kan voluntary kan ammoo government require kasi godhu kan immoo jechuudha require kasi godhu income tax fi pension contribution court order dirqama sirraa muramaa jechuudha atammoo gin kan yoo fedhe charity dhaabbata gargaarsaa insuraansii garagaraatiif buusii yuuneenii buusii association garagaraa yoo qabaate sana jechuun ni beeksista dhaabbata keessan gaafa mindaa keessii kannan jechuudha sirraa muranii dhaabbata saniif erganii jechuudha. Dhaabbata saniif ergamu jechuudha. Proclamationiitu jira la. Proclamationi 9/7/9 bara 2016 baate keessatti schedule A fi schedule E jira jechuudha. Schedule A keessatti warri income from employment jechuudha. Gaafa jechuudha deduction sirraa gaggeessan jechuudha payroll keetirraa gaafa jechuudha sirraa muran maalirraa sirraa murama kan jedhuu fi maalirraa taaksiin hin kafalamne takka ammoo kan jedhu kan waliin laallu ta'a jechuudha. Schedule A jechuun kan waan irraa muramu jechuudha. Schedule E immoo waan irraa muramne jechuudha. Kanneen jechuudha takka takka ammee kan waliin laallu ta'a jechuudha. Tartiibaan kan waliin laallu ta'a. Employee income tax meema fakkeenya employee tokkorraa jechuudha. Galiinni argaturraa taaksii akkamiitu murame taaksii akkamiin muramuu dandeessi nama galii akkam qaburraa taaksiin muramuu dandeessi inni kan walaal akka seera Itoophiyaatti lammiileen hundinuu ni galu bara ni required ni ta'an pay income taxi kafaluu irratti jechuudha from his or her isa yookaan isi earning payment waan argatan irraa jechuudha in this case sababa kana progressive income taxes charge higher rate in higher earning nama baay'ee argatu baay'ee taxi irratti darbamaa jedhamee kan progressive taxi irratti seera kaa'amee jira amma fakkeenya proclamation 9/7 bara 2016 yoo laalle first ilaalamee jalqaba irratti la jalqaba yoo laalle birrii 600 yoo kana namni tokko argate earning employee from income tax jechuudha first eessarraa kafaltii kafaluudhaaf jechuudha namni tokko taaksii kafaluudhaaf birrii meeqa argachuu qaba jechuudha birrii birrii 600 ol argachuu qaba jechuudha 600 gadirra taaksiin kafaltuu jechuudha meemma akkamii kan jedhu tartiibaan kan waliin laallu ta'a jechuudha meeqa kana laallu ta'a tartiibaan isa waliin laallu ta'a tattaan dura jechuudha schedule A kun nu haa fudhannu schedule A jechuudha table is income for a year. Every person derive income from employment is liable to pay tax on the income at a rate of specified in schedule A. Schedule A kana keessatti rate dabaafameen namni hundinuu taaksii kafalaayin fakkeenyaaf fudhannume saalaariin kee yoo ni jalqaba jechuudha saalaariin kee qarshii 600 gatte wanni qabachuu qabnu jechuudha yoo 600 gatte taaksiin ati kafaltu 0 yoo 600 bi hanga kuma takkaaf 650 ta'e taaksiin itti kafaltume paarsantaa 10 yoo inni sadaffaarra ka jiru 650 takka hanga 3200 paarsantaa 15 akkanumatti 05 hanga taaksiin guddaan jechuun meeqa jechuun namni jechuun 10,990 ol argatu jechuun namni birrii 10,900 fi 900 ol argatu taaksii meeqa kafala jechuun taaksii meeqa kafala paarsantaa 35 kafalaa jechuudha. Isteeppii kana jechuudha kaniif jechuudha nu gargaaru ta'a jechuudha gaafa payroolii daleenu mindaa gaafa daleenu keessatti jechuudha mindaa abbaa namaa gaafa daleenu taaksii meeqa kafaluu qabnu isteeppii kanarra dhaabbannee jechuudha akka seera proclamation 9/9 fi 79 bara 2016 baatetti kanaan hojjennaa jechuudha kaniif jechuudha isteeppii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha ammoo taaksii gaafa kafallu jechuudha wantoota taaksii irraan kafallee jira fakkeenyaaf medical cost ilaalamaa jechuudha baasii fayyaa jechuudha kaniif jechuudha gaafa ati warshaa takka keessa hojjetu akka ammoo orgaanizii takka keessa hojjetu namni qaabbanni orgaanizii si qaxxare san si kafalu jechuudha itti wal'aanami jee tiriitmantiif si kafalamu baasiin akkasii si kafalamu sanirraa taaksii murruu jechuudha transportation allowance akkama fakkeenya transportation reefu inni fakkeenyaaf amma fageenya faa deemuudha allowance akka reefu dubbannee transportation jechuudha hojjeta tokko dheetee bakka takka dheetee hojii tokko raawwachuu baasii si barbaade konkolaataa si barbaade yookaan ammoo motora takka konkolaataa qabaate nadaajii konkolaataa itti guuttatuun baasii si kafalamtuu jira baasii sanirraa ammoo wantan kafaltuu taaksiin kafaltuu jechuudha reimbursement by employer to the it is employers
traveling expense paid for transport employees. Ammallee jechuun reimbursementii keenya jechuun gaafa jechuun nama isa kanatti sii kafalamutu jechuun employeriidhaan gaafa sii kafalamtu jechuun nama jechuun employer si qaxxare saniin gaafa sii kafalamtu ati deebistee immoo taaksii irraa hin kafaltuu jechuudha. Taaksii irraa hin kafaltuu jechuudha. Reimbursement by employer to it is employees jechuudha. Kana jechuun fakkeenya maallaqa tokko jechuun maallaqa taa'u jiru tokko kaniif hojjetaa keetirraa jechuudha. Hojjetaa kata kamoo seemasuu gaggeessurraa jechuudha. Maallaqa nama tokko hojjetaan tokko sirraa fudhatee jechuudha. Gin yeroodhaaf amma maallaqa tokkotu jira. Maallaqa amma osoo taa'u jiru hajaa wayii si dhuftee maallaqa san jechuudha. Ati fuutee yeroo sana hajaatti dabarsitee maallaqa san gaafa bakka deebistu jechuudha. Hojjetee gaafa bakka deebistu maallaqa sanirraa taaksiin kafaltu jechuudha. Maaliif maallaqa namaa kafalaa jechuudha. Traveling expense paid by transport expense for the from else where to place employee or return upon competition the employment. Kana traveling expense jechuun baasii jechuun fakkeenyaaf baasii jechuun expense gaafa imaltu jechuudha. Paid transport expense ammallee paid to transport jechuun baasii transport isheetiif kafaltu jechuudha. Employee from else where to place of employee and to return upon competition of employment. Kan jechuun waan sirraa eegamu san hangati jechuudha. Xumurtee deebitutti baasii karaa kana baaftu jechuudha. Sani baasii sii kafalamtu jechuudha. Sanirraa immoo waan abbanni sii kafalurraa taaksiin kafaltu jechuudha. Pension contribution jechuun ammallee jechuudha. Insurance takka immoo xoorataa jechuudha. Baasii xoorataatiif jechuudha walitti qabamurraa kaampaaniin tokko jechuudha xoorataadhaaf sirraa muramurraa taaksiin hin kafalamtu jechuudha. Ammallee income from employment received casual employee to who do not regularly employed paid that does not work for more than 1 month for one employer jechuun yoonii fi jechuun inkamii tokko ati jechuun kan argatte saalaarii yoo singaawwan kan kontaraaktaraa yoo hojjetu taate mafakkeenya fudhate nama hojii humnaa guyyeetti hojjetu taate kana jechuun hojjetaa dhaabbataa yoo hin taane jechuudha. Regular employee jechuudha. Regular hojjetaa dhaabbataa yoo hin taane taaksiin irraa hin kafalamu jechuudha. Taaksiin kan kafalamu gaafa payrooliin dalagamu jechuudha. Hojjetaa dhaabbataa irraa malee nama jechuun guyyaa 3 guyyaa 4 walii mallatteessitee kontaraaktar walii mallatteessee guyyaa takka baay'ee takkaaf kana booda sirraa deemu jechuudha. Nama san jechuudha galiin ni harkatu murraa jechuudha. Taaksiin hin kafalamtu jechuudha. Pension contribution immoo taaksii akkamii ilaallu akkaataa jechuudha keewwata labsii jechuudha 714 bara 2000 keessa baatetti employee of which are governed by existing regulation of Ethiopian public servant expected to pay 7% of basic or monthly salary government of the pension trust fund. Kana akka labsii kanaatti jechuudha employeen takka jechuudha ni dirqa governed ni ta'a by existing regulation. Heera amma public servant amma fakkeenya pension contribution gaafa kafaltu jechuudha. Hojjetaan tokko pension akka seera kanaatti labsii kanaa parsantaa 7 monthly salary harkaturraa pension trust fundiidhaaf government pension trust fundiidhaaf parsantaa 7 kafaluu qabaa. Maal xoorataa jechuudha. Pension contribution jechuun xoorataa jechuudha. Qarshiin 10,000 harkadhe 10,000 kanarraa hojjetaan tokko jechuudha akka seera kanaatti jechuudha 714 muraa bara 2011 baatetti parsantaa 7 waan harkadhurraa mootummaadhaaf jechuudha kafaluun qabaa jechuudha. Maal pension xoorataa jechuudha mindaa kiyyaranarraa muramaa jechuudha. Karaa biraatiin ammallee jechuudha hojjechiisaan kee jechuudha namni si qaxxaru san expect to contribute toward the same amma akkasumatti illee jechuudha parsantaa 10 takka mootummaaf kafala. Parsantaa 10 takkii tana maaliif kafala? Permanent jechuudha. Permanent employee jechuudha. Hojjettoota mee maal jechuudha dhaabbataarraa jechuudha. Amma ati ilaali kopha parsantaa 7 murute ammoo geen kaampaaniin san jechuudha isin warra hojjettoota dhaabbataa jechuudha. Kaampaaniin tokko nama 100 qabaate hojjettoota dhaabbataa kan nama 100 sun hunda walitti qabeetiti meeqaan walitti deemindaa isaanii qorata kan baay'isee parsantaa qorata kan baay'isee mootummaadhaaf kannaa jechuudha. Kanaatti kanumaafuu jechuudha pension trust fundii Itoophiyaan governmentidha. Qarshii meeqa nama Itoophiyaa akka seera Itoophiyaatti qarshii meeqa kafaluu qabda? Parsantaa meeqa kafaluu qabda? Parsantaa
18 jechuudha. Parsantaa 18tu kafalamaa jechuudha. Kana jechuun kan kafalamu permanent employment irraa malee temporary miti jechuudha. Warra kontiraaktara guyyaa irraa hojjetu osoo hin ta'in hojjettoota dhaabbataa irraa parsantaa 18 muramaa jechuudha. Hazard deduction mee wannoonni biraa wanni sirraa muramaa maali? Fakkeenyaaf two kind of deduction jira. Deductionoota gosa lamaatu jira. Employee may be individually authorized additional deduction such as deduction to pay health or life insurance premium or to repay loan from employer or credit association, to pay donation or charitable organization. Kana jechuun inshuraansii kaampaanii fedhii keetiin kanatti kafaltu. Fakkeenyaaf as deductioniin kan mootummaan si kaffalchiisu hundi kanatti fedhii keetiin. Fakkeenyaaf amma dhaabbattoota inshuraansiidhaaf jechuun inshuraansii fayyaa faadhaaf kaatee kafaltu. Ammallee jechuun warroota charitable jechuun dhaabbata gargaarsaa jechuun charitabiloota warra organizationiif kana kafaltu. Amma fakkeenyaaf dooneetii kan rakkina garaagaraa gisee dhufte dooneetii amma fakkeenyaaf nama rakkate fa'aa gargaartu. Kanaaf irraa hamuramu jettee jechuun amma fakkeenyaaf inshuraansii organizationii garaagaraa keessa yoo jiraatte organization sanii buusitii baaftu. Buusileen bifa kanaa hundinuu as reduction jedhamti jechuudha. Isiin kun jechuudha sirraa irraba maali mindaa keetirraa jechuudha. Osoo mindaan si bira hin geenye kunis sirraa irribamaa jechuudha. Kana jechuun fadhiiteen akka sirraa irribamu gooteertaa jechuudha. Net pay jechuun the amount held on one column of the payroll register representing the excess of gross earning over the total deduction of an employee. The column net pay total tells the ground total deduction made from the earning of the employees. Kana jechuun qarshii jechuun eegaa jechuun deduct sirraa ta'e booda kisha qabatte heldii gootee deemtu jechuudha. Si kishatti hafu jechuudha. Eega deduction hunda ofirraa kafaltee waa hunda amma as deduction illee kafaltee bittee waan si harkatti hafu jechuudha. Maal jennaan net pay jennaan. Ammallee karaa biraatiin net pay jechuun this amount jechuudha hammi kun jechuudha held on one column of payroll register representing excess gross of earning jechuudha. Gross earning keenya excess ni caala jechuudha. Over what total deduction of the employees. Waliigala waan nurraa kafalamurra ni caala jechuudha. Maaliif wanni itti kafaltuu fi wanni itti harkattuu gara wanta waliin madaaleen ta'u. Kanaafuu jechuudha wanni nuti qabannuutu waan nuti nu koshatti hafuutu waan kafallurra excess ta'uu qabaa jechuudha. Total column net pay total tell the grand total deduction made from earning employment. Fakkeenyaaf fudhannume net pay keenya net pay akkam goona net pay keenyarra net pay maal hojii wal qixa net pay keenya total earning minus total deduction jechuudha. Total earning minus total deduction jechuudha. Total earning minus total deduction jechuudha. Total earning minus total deduction maali net paying jechuudha. Net pay jechuudha waan nuti